Harka fuunee akka moltan dhaggeeffattoota reediyoo Circirtirroo oduu waliin abdataa bareenchooti. Abdii illeen aangoo irraa kaafameera. Akka itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'eel miidiyaaf ibsa kennanitti guyyaa irraa abdii illeen taayitaa irraa bu'uu isaa mirkaneessaniiru. Humna poolisii addaa naannoo Somaalee jedhamuun beekamu fayyadamuun weerara uummata Oromoo irratti geggeessaa kan ture abdii illeen duula kanaan dhalootni Oromoo naannoo Somaalee fi aanaalee daangaa irra jiraatan miliyoona 1.2 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Kanneen 1,000 olitti shalagaman humnoota kanneeniin ajjeefamaniiru. Ilmaan Oromoo lakkoofsi isaanii hin beekamne ammoo achi buuteen isaanii dhabameera. Iddoo abdii illeen irraa kaafametti pirezidaantiin naannoo Somaalee ta'uun kan bakka buufamu hoogganaa waajjira misoomaa fi diinagdee hojjechaa kan ture obbo Ahmad Abdii Muhammad akka muudamu gabaafameera. Nageenya booree ture akka tasgabbaa'uuf humnoonni federaalaa garasitti akka imalaniif ajajni mootummaa federaalaatiin dabreera. Abdii illeen taayitaa pirezidaantummaa naannichaa irraa fedhanis haa ta'u dirqamaanis kaafamuun isaa wanti beekame ammaaf hin jiru. Oduu gaddaa qeeroon magaalaa Awwadaa irraa ka'uun simannaa Jawaar Mohammadii fi eebba OMN irratti argamuun deebi'aa turan keessaa balaa konkolaataa isaan mudateen 4 lubbuun dabraniiru. Qeeroon Awwadaa irraa guyyaa kaleessaa gara Finfinnee dhufuun eebba OMN fi simannaa Jawaar Mohammad irratti hirmaatanii deebi'uun turan keessaa 4 balaa konkolaataatiin lubbuun isaanii akka dabre gabaafameera. Qeeroon kunneen 9 ta'uun konkolaataa Dolphin qabachuun gara Awwadaa'itti imalaa osoo jiranii konkolaataan boottee tokko rukutuun balaan kun kan mudate yoo ta'u warra du'an 4 alatti qeeroowwan 4 miidhamuun hospitaala Hayila Maariyaam Adaamaa keessatti wal'aanamaa akka jiran gabaafameera. Konkolaataan qeeroowwan kana rukute tumsa qeerootiin magaalaa Mataaharaa keessatti to'annaa jala kan oole yoo ta'u kanneen du'an keessaa 2 obboleeyyan akka ta'an himameera. Rabbiin warra du'aniif jannataan haa qananiisu. Rabbiin firaa fi maatii isaanii obsaa fi Raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa naannoo Somaalee keessa seenuun hojii nageenyaa akka tasgabbeessan murtaa'eera. Humnoonni addaa Somaalee fi dargaggoonni gurmaa'an saboota naannoo Somaalee keessa jiran irratti miidhaa dhaqqabsiisuun lubbuu qabeenyaa fi manneen amantii hanga mancaasutti waan gahaniif raayyaa ittisaa fi poolisiin federaalaa gara naannichaa seenuun hojii nageenya tasgabbeessuu akka hojjetu murteen akka dabree ministeerri kominikeeshinii federaalaa obbo Ahmad Shidee beeksiseera. Humni ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa gara naannichaa seenuun nageenya akka tasgabbeessu ajajni kan dabre waamicha mootummaa naannichaa dhiheesse hordofuun akka ta'e ministeerrichi ibsuun haaluma kanaan guyyaa har'aa irraa eegalee naannicha keessatti hojiin nageenya tasgabbeessu akka eegalu ibseera. Walitti bu'iinsa guyyaa kaleessaa magaalaa Dirree Dawaatti uumameen lubbuun namoota 10 ol dabruun himameera. Walitti bu'iinsa guyyaa kaleessaa magaalaa Dirree Dawaatti uumameen daa'imni 4 dabalatee lubbuun namoota 10 akka dabre himameera. Walitti bu'iinsi kun magaalaa Dirree Dawaa ganda Duwwaa 9tti kan uumame yoo ta'u manneen baay'een gubachuu fi namoonni hedduun akka miidhaman gabaafameera. Ammas ergamtoonni abdii illee magaalicha keessatti walitti bu'iinsa buusuuf shira guddaa xaxaa kan jiran yoo ta'u hawaasni magaalichaa of eeggannoo barbaachisu godhuun nageenya isaa akka tikfatu dhaamneera. Dararaa fi saamichi lammiiwwan keenya naannoo Somaalee keessa jiran irratti raawwachaa jiru cimee itti fufeera. Jibuutii keessatti Somaalonni gurmaa'uun ilmaan Oromoo saamaa fi reebaa kan jiran yoo ta'u lammiiwwan keenya kun mootummaan Itoophiyaa karaa saaquun gara biyyatti akka galuuf nu haa dirmatu jechuun dhaamsa dabarfatanii. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiin durfamu har'aan tana karaa Eltiraa imaluun dhagahameera. Jila kana irratti obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Warqinaa Gabayyoo guyyaa har'aa gara Eltiraatti imaluun kaayyoo imala isaanii hooggantoota dhaaba ABO Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu durfamu wajjin mari'achuuf akka ta'e gabaafameera. Mootummaan dirree siyaasaa bal'isuuf dhaabbileen mormitootaa gara biyyatti galanii qabsoo karaa nagayaaniif waamicha godheen dhaabonni siyaasaa hedduun biyyatti deebi'uun sochii siyaasaa keessatti hirmaachuu
jiru jechuun gabaasaniiru. Adda bilisummaan Oromoo kan obbo Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu waliigaltee araaraa kan mootummaa wajjin mariin furuun biyyatti ni deebi'u jedhamee abdiin eeggamaa jiru. Dhaabni ABO asiin duras muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin wal arguun akkaataa itti mariin kun geggeeffamu waliigaltee irra ittiin gahuun anjessuuf mari'atanii turuun ni yaadatama. Daayirektarri miidiyaa OMN fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed magaalaa Gincii sirna simannaa isaa fi jiila isaaf taasifame irratti siidaa yaadannoo wareegamtoota qabsaa'ota Gincii fi bakka oolmaa dargaggoota ijaaramuuf dhagaan bu'uuraa kaa'ameera. Jawaar Mohaammed siidaa guddaan akka ijaaramuuf ga'ee keenya ni baana jechuun dubbateera. Daandiin Gincii jedhamu magaalota Oromiyaa keessatti hojjetame seenaan Gincii qabsoo uummata Oromoo keessatti qabdu akka yaadatamuuf dhiibbaa ni goona jedhee dubbateera jechuun dubbatu. Qeerroowwan Ginciis badhaasa gootaaf malu obbo Jawaar Mohammediin badhaasaniiru.